isaa tokko keessatti akka itti xabbastanii bukeessitanii raawwattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Isa sitti hojjechuu dandeessanii isa sitti hojjechuu hin dandeenyee fi osoon Itoophiyaa jiraadheen jedhi nama hundayyuu hojjedha nyaata waan dharraatan. Waan kanaaf namni itti maarrabii haadhaa hiikee reebamne hin jiru. Mana barumsaaf atti namni daadoo waliin hin buune hin jiru. Qubii waliin hin buune hin jiru. Kanaafuu nyaadhaan isiniin jedhaanii asumaan immoo utuu biikoo laayikii sabskiraaybii sheerii naaf godhaa isiniin jedhaanii sirriitti haa tolu. Naaqeen hojjetameera kottaa nyaadhaa. Ashamaa harka fuunni nagaa waaqayyo isiniif haa ta'u ijoollee Oromoo mara keessanii fi kan addunyaa kanarra jirtanii hojjetannoolee dhufee jiraan dadhabee jiraan dhabqee jiraan. Waan hojjechaa olee dhufee seetaniini waan isinitti agarsiisuudha sarpiraayiziidhaan jechuudha. Sa'aatii tokko keessatti waan baay'ee dharraa yoo hojjedheen sibiila baay'ee jaalatti jedhanii abdii qaba. Asumaan dursaati immoo ilillee yeroo YouTube sabskiraayibii laayikii sheerii gochuudhaan jammaraa gochuudhaan bilisa Oromoo qola jajjabeessinuuni oddoo dogoggoretti wal gorsaa oddoo immoo gaarii hojjennitti wal jabeessaanii wajjin karaa dheeraa adeemuuni dhaamsa ilillee Oromootiin jechuudha. Asumaanii maaliin hojjetaa olee seetaa naaqee jechuudha. Lakin immoo jechuudhaan diizaayin saampiiliidha. Gara fuulduraatti biyya kallee mana shaayii kanaan akka waan biraa humni keenya hin danda'u. Manni shaayii ulfaata amma Itoophiyaa keessatti jechuudhaan sa'aatii tokko keessatti hojjedheen jechuudha. Asumaan illee yaadannaa barruu isaanii bareedaa fi bareedaniidhaan dhugaa dubbachuuf godhanya qonnaan irra ijetti achumaan inni hojjedhe gaafa jedhu hin deemnu naan jedhan qabatu. Achumaan namichi immoo bituun baay'ee isaatti nurraa ergee fi jechuudhaan kiida tokkorraa xinnoo taate garuu baay'ee baay'ee jechuudhaan hanga inawwaxaa Itoophiyaatti birrii 5 gareera jechuudha. Cornaaqeen tokko gara hojii isaatti darbinanii sabskiraayibii laayikii gochuu hin dagatina. Yaada keessanis immoo naa barreessaa. Ilillee Oromoo kuni gara fuulduraatti waa baay'ee irratti isiniif hin hojjetan akka isin hojjedhus abdiin qaba. Kun immoo jabina keessan faana ta'aaf jechuudha. Kan jabeessin eenyu jabeessitu aboosiin hin qaanoftanii kanaaf koottatu cornaaqessi yaadanii ajaa'ibuma. Inna sini taatolole gara hojii isaatii. Duqeetii keenya itti godhate hojjedhaa nyaadhaa ishee. Warri dharraatan jechuudha warri namoota. Soogidda maankaa tokkoon itti godhadheeni maankaa xinnoo tokkooni. Kaameraa immoo dafeetanii isaatii gimmashachaan tursiisa waan ta'eef maankaa lamatti godhadhaa jechuudha. Maankaa kan shaayitiin ta'e kan shaayitiin. Mami gurraacha. Nimmoo beekin paawudariidhaani afaan Oromooffatu waan biraa qaba maqaa biraa ni qaba hin beeku. Maankaa tokko arginaa kanatti godhate. Warri sukkara xinnisuus nuti godha akka cornaaqee Itoophiyaatti hojjechuu barbaadu waan ta'eef jechuudha. Jarri kun sukkara hin jaalatti nyaattu waan ta'eef jarri kun illee hin jaallatti. Sana booda zayitii kan ittiin godhadheen zayitii kan nuti godhu. Sana booda walitti dabala. Sukkuma xixinnoon tura waan ta'eef sukkuma ta'ee walitti deebinaanii qo'a. Kun haala kana bukeeffannee sukkumanii waan tokko harkatti nama hin qabatu jechuudha. Na sukkumamanii bahee waan tokko harkatti nama hin qabatu garuu nama barbaachisa. Jarri kun maashina waan tokko harkatti na qabachaa jiru jechuudha.
Sana boodaan qodaa kana keessatti ta'ini akka dafinaatu koo qodaa dhibboo ishee keessatti jijjiirradhaan. Deeqaa soddoma ammoo waan dura deeqaa soddoma sana booda sonnaa ittiin si nyaachisa. Gaafa bukaa'u saree kamuun akkasitti akka nama qabatan tokko waan sudah galle mana shaayii bana nasila wala hoteela nu banachiisu durriike mirriin keenya hoteela nu banachiisu waan ta'eetu kanatti godhadhaa jechuudha mijeerii kunuun keessatti godha jiraani. Mayor full atau udah itu nih jalan sudah beli powder di sini juga ada ini. Kana booda eeganirra kan anashageen jechuudha iddoo tokko kaa'anii hin bukaa'anii jechuudha. Ani taayilii shimaa sanaan jettuun sana booda waan keessii faayilaalamu naan jettuun xirnaqeenis mo'aa qaba. Akkasanii kun akka taayiliitiin keenya turtii daqiiqaa 30 keessatti. Sana boodatti ni keenyas fideera. Daqiiqaa 30 iyyuu seeraan itti fidde. Kunoo egaa kanaan kukkutanii daqiiqaa 3 wayii waan akkasii teessifnaa jechuudha. Dhaan sirriitti bukaa'eera waan ta'eef baay'isuun barbaachisu akkuma nudhii ta'u. Walitti deebinaan eega. Kunoo zayitiitti yaala kanaan hodhifadheen garuu qilleensa rakkisaa jira. Guddisee mure kana sadan zayitiin irra naa ba'uu.
Kana boodinaa bishaatiin deebi'ee dhufa. Akka bishaati immoo kanaan ilaalladha. Keekii akka bishaan ittiin ilaalla. Bishaatee jira. Qabatee immoo kanaafuu keessaan baasaa jechuudha kan. Marti bareedaadhatu jiru naa bishaatise. Kan amma boodarran keessa buusee miidhagina gala. Warreen kana keessaan baasa. Kun argitanii turtii isaatti tokko keessatti akkatti xabbastanii bukeessitanii raawwattanii nyaachuu dandeessu jechuudha. Isa sitti hojjechuu dandeessanii isa sitti hojjechuu hin dandeenyeef osoon Itoophiyaa jiraadheen jedhina hundayyuu hojjedha nyaadha waan dharraatan. Waan kanaaf namni itti maarrabii haadhaa hiikee reebamne hin jiru. Mana barumsaaf atti namni itti daadoo waliin hin buune hin jiru. Qubii waliin hin buune hin jiru. Kanaafuu nyaadhaan isiniin jedhanii asumaan immoo utubii koo laayikii sabskiraaybii sheerii naaf godhaa isiniin jedhanii sirriitti haa tolu. Sirnaa qe'ee hojjetameera kottaa nyaadhaa.